warra as jalatti afaan baroonarraa bilookii godhiyoo bilook godhuun beenne mootii sirra sirraa kaasee nama birootiif kenna. warra as jala deemina jalatti afaan baroonarraa bilook godhaa. Islaam sii kennee jira mootii sirra. اقتربت صلاة المغرب. اسمع أنا أعرف. Achirraa fi ammoo jechuudha. Waa'ee gurbatti gandaan deemtu jechuudha. Kanatti aansuudhaan wanna tokko waan isin jechuu barbaadutu jira. Utubaan haga dhiibanii fi bililee abbaa jifaar weelkaam qaalikiya. Utubaan haga dhiibanii fi haga dhiisan qabaa jetti Oromoon. Utubaani hanga dhiibanii fi hanga dhiisan qabaa jetti Oromoon. Akkasuma taree ammoo jechuudha. As keessatti haasaa amma haasa'u kana keessatti ijoolleen harargee jechuudha. Jechaan yoo isinitti tare dhiifama kana hoffolchitan isin gaafadha. Angurbattii teessanii baay'ee obsee jira, baay'ee cadhisee jira, baay'ee irra darbeefii jira. Kadiiriini jechuudha. Baay'ee obseefii jira, baay'ee dhosseefii jira, baay'ee irra tareefii jira jechuudha. Utubaan hanga dhiibanii fi hanga dhiisan qaba. Uf beektu soddaa lagatti yookaan maqaa dhooftiidha. Dhageettanii? Uf beektu soddaa lagatti yookaan maqaa dhooftiidha. Ani kabajjee afaan kiyyarraa qabadhee jedhise. Asiin durallee jechuudha. Asiin durallee gaafa inni afaan banee gaafa isaan tarsa'ee asirratti bayatiin afaan banee jedhullee beekaa afaan kiyyarraa qabadhee jedhise ijoolleen teenna dhiisi faana deemtee hin haasa'ini jennaan irraa hafee jedhise jechuudha. Irraa hafee afaan kiyyarraa qabadhee jedhise. Abu Mu'aazi ammoo kan gandaatii miti. Abu Mu'aazi ammoo kan kuta'aatii miti. Abu Mu'aazi ammoo an Abu Mu'aazin akka nama tokkooti komachuu mirgarraa qaba. Waan barbaadeef komachuu danda'a Abu Mu'aazin. Abu Mu'aazin nama akka kiyya kan ija bishaaniiti jechuudha. Waan barbaadeef komachuu waan barbaadeen jechuu mirga qaba. Abu Mu'aazini jechuudha. Miti Abu Mu'aazin miti abbaa fedheeni waan barbaade jechuu waan barbaade itti dubbachuu mirga guutuu qaba. Yoo komadhe jechuudha bakka isaan hin salphisinitti bakka isaan hin arrabsinitti Abu Mu'aaz waan akkanaa kana maaf akkana naani hin jenne jedheetiin itti dubbachuu mirga qaba. Dhimma Abu Mu'aaziitiif hadha gadi bayeetiin haasa'u jechuudha. Feestaaliin Kadiir ana biratti wallahi jedhee sooftii ani akkanatti funyaan irraa baafadhu naan ga'u Rabba Aliisatti kakadhe. Rabba Aliisatti kakadhe Rabbiin natti ragaadha. Kadiir wallahi pireedii kiyya kan ji'aan irraa ba'u hin ga'u. Isinitti himaa jechuudha. Usuu guyyaa san sammuun isaa akka adda yaadu isa godhee jiraadheeti an kabajjaadha. Ila dhageettanii kabajjaadha. Arsiin nama kabajjiti. Kabajjaadha. Waan fedhellee yoo ta'e soddaa kenna jedheeti malee wallahi Kadiir inni tokkana mooyyee keessatti deebisee isa cafaa jechuudha. Beekadhee mataa jalaa gadi qabadhee jedhise. Beekee afaan kiyya gadi qabee jedhise jechuudha. Wallaaleetii miti. Hadha yoo maal abbaa isaa ta'u hadha zooreetiin natti deebi'e. Maan narraa barbaada wanni inni narraa barbaadu bukkeen. Maan narraa barbaada wanni inni narraa barbaadu maal inni? Inni bukkee ta'uu haadha manaa isaatiitu ragaatti bahe Kadiiriin anaa miti jechuudha. Argitanii? Bukkee ta'uu isaa anaa miti haadha manaa isaatiitu ragaa itti bahe jechuudha. Salphoon jechuudha. Sarbaa kiyyaan osoo wali qabee Kadiir nama sarbaa kiyya keessaa bahee danda'uu miti. Nama odoo sarbaa kiyyaan walitti qabeeti wallahi Kadiir nama sarbaa kiyya keessaa bahee danda'uu miti. An Kadiiriin akka ilmoo ofii udaaneetitti ilaala malee ani dhiirattuu isa hin laaka'u Kadiiriin. Wallahi dhiiratti isa hin laaka'u Kadiiriin Rabbi ardii sama dachee duudaa tanaaf samii tana uumetti kakadhe. Kadiiriin hagatti xurii qeensa tanatti isa hin laaka'u. Nama bar ashageetiin daqiiqaa takkaaf ukkaamsee reefa isaa irra taa'eetiin an barre hafuura fudhatu jedhee gadhiisee yennaan agattii sanna dha'e bar Kadiir. Hafuura haa fudhatu jedhee gadhiise an. Taragaagga'e mucattii dha'uuf fiigaaru irraa taragaagga'e tasgabbaa'e jedhee hafuura fudhatu jedhee gadhiise an Kadiiriin. Hafuura haa fudhatu hafuurri itti haa deemu jedhee irraa ka'ee jechuudha silaa ukkaamsee nama isa baafachiisuu danda'u Kadiiradha nama akkana dubbachuu danda'u miti.
argitanii beekaatiin isa dhiisa jechuudha feestaalii beekaa isa dhiisa jechuudha bakka annaa kana wanni mee dhimma inni narraa qabu bichaa gaafadha dhimma inni narraa qabu qofa hatti isiin ati tarteerti yoo jedhe wanna takka na jalaa fudhatteertu jedhe wanna takka narraa baasteerti yoo jedhe dhiifama narraa ta'an ijoollee harargee salbaajii akkanaatittiin hin beekan ijoollee harargee qaalii hedduu beeka kan akka obsaa tekinoo jechuudha qaalii hedduu beeka ijoollee harargee waliin tureera waliin nyaadheera ijoollee harargee nama akkanaa kana hin beekani diqaalaa keessan eessa akka fuutanii guddifattan warree harargee jechuudha kutaan harargee dhiifama narraa ta'a kabajjaa isinii qaba diqaalaa keessan bakka fuutanii guddiftanitti deebisaa ofirra nama maqaa isaan nyaatu jechuudha ani uffata hedduu mana san keessatti gatee deeme uffata hedduu achi keessa dhiisee deeme argitanii uf beetu soddaa lagatti waan isiniin jedhee maal inni sitirii boru haadha manaa ofiillee akkanumatti gadi baasa sitirii boru haadha manaa isaallee akkanumatti gadi harcaasaa jechuudha kun diqaalaa harargee keessa dhalate malee kutaa harargee illee bakka bu'u harargeedhaallee miti ani hin argine harargee akkana salbaaji akkanaan argine harargeen kabajjaa namaa qabdi argitanii kabajjaa namaa qabdi harargeen barka diir jechuudha gaafa irpoortii keessaa na fuudhee as jala yoo jiraatte na dhageeffadhu sitti hima gaafa irpoortii keessaa na fuudhe an ardiif samii walii hin beenne san nama tokko walii hin beenne waggaa 10 biyya ormaa ture Itoophiyaa keessatti birriin takka maali lama maali akkam jirti jedhee an addaan hin beenne san birrii 800 as kennitu malee jedhee qur'aanni rabbi na haa dhabu raayidii qabadhee si fuudhe birrii 800 as kennitu malee an si hin beeku naan jedheetiin birrii 800 nama baasee itti kennee laakka'ee haga manaa taaksiin isaa na fide yoo isa ganeefi yoo cubbuu isarra kaayana rabbiin na haa ganuwaan le rabbiin kallatti waa hedduu yaada waa hedduu hawwii hedduu qaba rabbiin hawwiiti keessan hin danda'in birrii 800 takka 2 3 4 jedhee baasee itti kenne yaani argitanii itti kennee biraa deeme kadiirina ani kadiirin hedduu isa kabajjee hedduu isa jalaa jedhise guyyaa san kissi isatti baneetiin jedhe waajjira poolisaa dhaqee kissi isatti banee bar muka isa hudduu isaa keessa akkana muka isa kaayee isa baasuu danda'ani kadiirin bar ile muka itti naqee jechuudha bukkee waan ta'eef muka itti naqeetiin nama isa baasuu danda'u ani akkamitti dhungachuu dhabeedha ani osoo an dhungadhee jiraadhee akkanan taatu eessa na dhungata bukkeen eessa na dhungata kadiirtu na dhungata garagaluu galaanni goodii olyaa kadiir barrabbeedhitti nama bari wallahi ardin na haa dhabdu ani kadiirin osoo dhiirri addunyaa tanarraa dhabdee dhiiraan osoo waliin argi waggaa 50 jiraadhe wallahi kadiiritti hagatti sana qaamni kiyya achi nan garagalu kadiiritti tokkoffaa kabajjaa obboleetti teena isa jala jirtuuti lammata ammoo jechuudha lammata ammoo ani kadiirin jechuudha maaf isa kabajja mucattiin isa jala jiruusaan akka obboleetti tiyyaatti ilaaleeti obboleetti jechuudha gaafa isa bira dhaqaan akka dhiiraatitti saabeetiin heloo kadiir si bira dhufa jedhee akka dubartoota bira dhanne naafii waliin haasa'ee naafii waliin qaaqeetiin isa bira dhaqee jechuudha mee haati faatee guyyaa takka assalaamu alaykum naan jetteerti haa jedhu silkii naafii irraa fudhatee yeroo amboolee gabbu'e naa dawwale mee haati faateen miti ammiira biraa keessa galee kadiiriin hawwu akkamitti haasofata akkamitti qaama dhiiraa qabu namni qaama tokko qabu osoo waanaan jedhe kadiir ana natti hin dhagayamu namni fiizikaala qabu osoo waanaan jedhe natti hin dhagayamu osoo hinaafu jechuudha hudduun irraa dhumteetiin jette salbaajiin jechuudha salbaajiin akkamitti miidiyaa irra bayeetiin anaan waa jedhe akkamitti miidiyaa irra bayee anaan waa jedhe jedhe bar gaafa duraa kabajjee jala gisee inni Aatiin as keessaan isa keessaa jedhaatiin inni eegaa jedhaa inni haasa'u san beekaa afaan qabadhee irraa cadhisee bar gadi bayeetiin itti haasa'uu danda'a bar gadi bayee itti himuu danda'a bar wallaahi jechuudha miti arsii miti harargeen gadi fuutee akkana quba isa keessa keetti finfinnee san keessatti maaf guyyaa san gadi bayee hin dubbanne inni finfinneen akkana qube ijoolleen harargee jechuudha kabiraa hafeetiin jechuudha kadiir nama harka dhiigaati nama eegee dhiigaati saree eegee dhiigaati kadiir mukatti naqanii jechuudha meeqa kamtu jira kan lubbuu isaa baasuuf akkana isa eeggataa jiru finfinnee san keessatti makiin intala takka tumaa jette gastii isaa keessatti siifan kamaalta jettu kadiir maqaa kan keetiif makiinaa irraa bu'ee dhiise kadiir lubbuu ufiitiif makiinaa irraa bu'ee dhiise malee anaaf makiinaa irraa bu'ee dhiifne yoo anaaf makiinaa irraa bu'ee dhiise bagan godhe bagan dhiisisiise
كدير برك نما بريكم جهاف الدمالي أرسي أسلات تنقل تنجدتيني إنت لا دوبارا فوق إيه منا كيس خاتي تربيت كوتي زي هذا فبا ولا رجوعه أنا هنقول حاجة وازجل رفي أنا وانا كنا هنا جنة حاجة وازجل رفي بريكم جها أسي هذا أسلات تقلتوتي بريكم جها أسكنا كنتو مالي أم بري سينجي سوين أولتيني هذا فبا روجته هذا فبا رجوعه جاء تقوتو إنت اللي ما نساكي ستيجيشو hanga birriin isii dhuftuuf Dubaay irraa qabamtee galte. Bar maqaa intalli arsii warqii fudhattee badde jedhee intalli arsii warqii fudhattee badde na biraa jedheetiin intalli arsii biraa baddee biraa littee maqaa saniini intala wallaggaa ammoo jechuudha ta wallaggaati farsiiti bira jira gaafa warqiin baddudhan intala wallaggaa san arsuudhee birrii irraa fudhatee arsuudheetiin fattashee karaa irra baasee gadhiisa jechuudha. Nama akkanaati salbaaja akkanaati inni amma qaamucattii ta'e isa jala jirtu saniiti isa kabajji'an. Malee jechuudha wallahi eegee isaa garabsiisee gaffuudheetiin isa bulchuu hin wallaalle halkan takka mana hidhaan guyyaa san maqaa mucattii ta'e isa jala jirtu saniifi badduullee yoo ta'e foon kiyya jechaafi. Badduullee yoo ta'eetiin jedha zariitiyya jechaafi isa kabajjee afaan isa jala gadi qabeetiin jala gadhise. Argitee afaan isa jala afaan qaqqabadhee gadhise. Malee akka intalli wallaggaa manaa gadi isa baafteetiin dhiiga isa tuussisiiftee birrii 1,000 kan inni irraa fudhate kan warqiiti jedhee inni irraa fudhate isa haqqisiiftee kaatee nagaan tiraanspoortii qabattee gara biyya ofiitti galte. Gara maatii ofiitti galte jechuudha. Ansaan godhuu hin wallaalle. Tokkoffaa arsii intala arsii of jalaa qaba. Lammata taree deebi'eetiin kabajjaa isiitiif iyyuu. Sadaffaa taree deebi'eetiin ijoolleen keenya xiqqaaf guddaan jala hin deemin. Isiinis bultiin adiidda jettee miti rabbi dabarfadhuu dhiisi. Innis gadi bahee haasa'ee miti rabbi dabarfadhuu dhiisi. Osoo kabajjaa qabaateeti tokkoffaa isiinuu hin haasoftu. Lammaffaa inni nuyyuu waan kana hin dalagu. Dhiisi rabbiin sodaadhu dhiisinaan jedhanii rabbi san sodaadhee isa dhiise malee wallaahi billaahi rabbiin natti ragaadha. An kadiiriin wallaahi isa zaqaazaqsiisaan. Wallaahi isa zaqaazaqsiisa durriyyee finfinnee keessaa isa zaqaazaqsiisa. Ammallee an kadiirii isaa ta'a. Ila arsiidhaa fi harargeetu gumaa wanyaata malee an kadiirii hin taa'aafi. Hin taa'aafi. Salbaajiin osoo beekeeti uffanni sun yookaan kiyya ta'uu danda'a kiyya ta'uu dhabuu danda'a. Dhaltuu 50 mana isaa dhufee bahee lixa bar kontoroobaandiin mana isaa bultee baatu 55 bar. Sareen jaartii ofiitiifuu siree akka namni qopheessine namni jaartiin isaatiiyyuu bakka meeshaa ofiitti miiccattu hin qabne an akkamitti waan an jedhu. Dura jireenya kan kee maaf midhaafattu yaa obboleessa kiyya. Birrii bichaa laqam godhaa deemtu nyaattee fitte intala teennayyuu dhiiga dhaabdee fitte. Naafiin burtukaana fakkaattu naafiin dura gaafa su'uudii jirtu asheeta lafa ol bahe fakkaattu urgasitti dabalamtee nyaattamtee dhumatte sakkaarami likiskisi. Ati bar dhiiraa miti bar ana biratti ati dhiirummaan qabdu bar wallaahi ati ana biratti dhiiraa miti kadiir ana ka sijjamir akka finna ofii udaaneetitti silaala'an. Takkaa sirra dhaabadhe malee gaafa ijoolleen arsii gadi baateetiin si arrabsitellee sirra dhaabadhe malee si kafane malee jecha badduutu akkasiin hin jenne hadha garuu jecha afaan isin na bayani hadha garuu siin jedhe. Abu Mu'aaz ilma gandaatii miti. Abu Mu'aaziin waan barbaade jechuu ni danda'a. Abu Mu'aaziin akka barbaadetti komachuu danda'a. Mirga qaba gatii ta'eef. Abu Mu'aaz ilma gandaatii miti. Abu Mu'aaz ana nama jasaanaa ooleeru. Nama na gorseerullee nama naanillee loleerullee. Argite Abu Mu'aaz waan barbaade jechuu danda'a. Gatii Abu Mu'aaz argee ta'ee an Abu Mu'aaz akkamitti koomenti jalatti waan akkanaa jedhan. Jedheetiin Abu Mu'aaziin an dubbadheef jecha Abu Mu'aaziin irraa qabu maal Abu Mu'aaziin situ dhalche salbaajii. Situ dhalche Abu Mu'aaziin. Situ dhalche natti himi kolkolee nasheen situ dhalche. Eengadda bultiin adiidda jette. Bultii si diige oke. Rabbitu arga jedhe erga bultii si diige oke jedhe afaan qabadhee sirraa jal'ise. Hadha maal abbaa keetii barbaadda. Maal abbaa kan keetiin irraa barbaadda hadha. Konkaa bultiin kan kee hidda shunkurtiiti kan abbaan arge si diigu bultii.